asoosama, walaloo, faarfannoota adda addaaf barnoota baay'ee nama ajaa'ibantu fuula yuutuubii kanarratti argama jechuudha. Kanaafiyyuu hundumti keessan sabiskiraayib gochuudhaan qophii keenya hordofaa isiniin jedha. Guyyaa har'aa kana qophii bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhe. Qophiin guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kunis dhimma jaalalaaf maalummaa jaalalaa irratti kan xiyyeeffatudha. Namni tokko jaallachuufis ta'e jaallatamuuf maalummaa jaalalaa adda baasee beekuu qaba. Namoonni baay'een maaliif akka jaallatamaniif maaliif akka jaallatan utuu hin beekin jaalala keessatti of argu. Jaalalli tokko akkamitti akka nama qabuu fi akkamittis akka namarraa deemu hubachuun dirqama namarra jirudha. Jaalalli dhaammatee hin dhufu utuu hin beekin nama qabuu danda'a. Garuu kallattii ittiin jaalala of qabsiifnu kaka'umsa miira keenyaa fi yaada mataa keenyaarraa madduu isaa hubachuun dirqama nurra jirudha. Namni tokko jaalalaan utuu hin qabamin fuuldura miidhama jaalala keessa jiruuf faayidaa jaalala keessa jiru adda baasee beekuu qaba. Egaa jaalala keessatti yookaan miidhamuu yookaan miidhuun akkuma jiru ta'ee waliigalteedhaan yoo jiraatan fayyadamaa ta'uun ni danda'ama. Addunyaa kanarraa namoonni baay'een jaalala keessatti fayyadamaa qooda ta'an wal miidhuudhaaf wal dhiphisuutti baay'ata. Egaa as keessaa ani miidhamaa moo miidhamaa miti kan jedhu tilmaamuun baay'ee kan nama rakkisu miti. Maddoonni itti jaalalli sammuu namaa keessa seenan bifa hojiin ta'uu danda'a. Barnootaan, hojiidhaan, wantoota adda addaatiin namni walitti dhufee akka tasaa gaafa wal baru jaalalatti seenuun ni danda'ama. Haa ta'u malee jaalalli sun deemee firee godhata. Egaa jaalalli daangaa hin qabu. Jaalalli jaalala dhugaa yoo ta'e galma qaba. Namoonni baay'een garuu jaalala kana balleessuudhaan akka maletti yerootti itti fayyadamantu jira. Jaalalli gosoota baay'eetu jiru. Jaalalli keessattuu jaalalli dhiirri tokkoof shamarran tokko wal jaallatan gosoota jaalalaa keessaa jaalalaa isa tokkodha. Haa ta'u malee jaalalli sunis jaalala dhugaaf jaalala sobaa kan jedhu garaagarummaa guddaa qaba waan ta'eef. Namni tokko sin jaalladha yookaas jaalalatu sirraa na qabe gaafa nama tokkoon jedhu nama sana fuudhuuf yookaas gaa'ela wajjin geggeeffachuuf kan jedhu tilmaamuun baay'ee kan nama rakkisu natti hin fakkaatu. Egaa namni tokko maaliif nama jaallata? Sababa kamiifis nama jaallata? Haga yoomittis nama jaallata kan jedhu tilmaamuun dirqama nurra jirudha. Jaallatamuunis ta'e jaallachuun sababa mataasaa danda'e qaba. Namni tokko utuu hin jaallatin maaliif akka jaallate beekuu qaba. Namni tokkos jaallatamuun fuuldura maaliif akka jaallatame beekuu qaba. Sababa malee wal jaallachuun yookaas sababa malee jaalala waliif ibsuun booddeensaa milkaa'ina malee qaanii akka ta'e dagachuun nurraa hin eegamu. Sababa malee namoonni baay'een wal jaallatanii dhumni isaanii daandii taate. Maaliif jennaan namoota baay'eetu jaalala jedhanii afaan isaanii keessaa dubbatu. Garuu jaalalli isaanii milkaa'inaan xumuramatu hin taane baay'ee kan nama gaddisiisu ta'ee argama. Jaalala yeroo jechuun namni tokko akkasumatti nama tokko jaallatee waan argeef yeroo bakka sana turutti yookaas aga sammuusaa ayyameefitti qofa nama sana wajjin jiraatee aga isaaf danda'ame wajjin ture isa booda gara mataa isaatti dhaquu jechuudha. Jaalala mukuu yookaas jaalala dibbirti hiriyyaa mataa ofii utuu qabanii nama tokkotti gaafa bilbilli hiriyyaa isaanii hojjechuu didu yookaas gaafa hiriyyaa isaanii wajjin kan wal lolan nama sanaaf bilbilanii sin jaalladha jedhanii mukuu itti ba'u yookaas dibbirtii itti ba'u. Jaalalli akkasiis ni jiraata. Jaalala fedhii jechuun miira ofii itti ba'uu qofaadhaaf yookaas fedha foonii waliin raawwachuu duwwaadhaaf
kan wal jaallatan. Jaalalli kun jaalala umurii hin qabne yookaas jaalala yeroo muraasaati. Jaalalli kun nun fayyadu. Jaalala isa dhugaa qabaachuun dirqama namarra jirudha. Jaalala dhugaa. Jaalalli dhugaan hin hinaafu. Jaalalli dhugaan namaaf yaada. Namni jaalala dhugaa namaaf qabu waan hundumaa ni dhiisa. Bira darba jechuudha. Namni jaalala dhugaa namaaf qabu lapheen isaarraa ni beekama. Jaalala dhugaa waliif qabaachuun dirqama nurra jirudha. Kanaafiyyuu